gartee maallaqa namaa san nyaadhee jedheeti gartee anillee shashaffanuu barbaada. Soddoma shantamaan ofirraa sii galee waan argadhe. Akka narkaan kanneen barbaada. Sanumaaf osoo guyyaa kanas naa deeftee dhiifama wajjin aguma danda'ame wayii gafaa osoo na godhanii anillee lafa wayii gurguruu barbaade walitti shashaffanee osoo ofirraa baase jedheeti. Waan argatte laaltee waan hanqatte lafatti gurguruu fi lafa wayii xiqqoo wayii dheeraa jirti waan san gurguree akka namni kun harkaan battanne barbaada bannaate. Haguma ta'e wayii osoo gafaa na gootanii humna danda'ame jechuudha. Ati lafa sanuu qabdaa gurgurattaa nuti karaamota rabbii malee maqa. Yoomitti sii goonu ree? Wallahi doktor kaa jechuun ani guyyaa kana qabachuun danda'atummaan laaliituma guyyaa barbaadde. Amma beektaa ani sillee rakkisuun barbaadne namoota illee yoo ani dubbadhu guyyaa asliin qabeera gaafa asliin jedhe san goona malee isa duuba maa godhuu hin dandeenyu jensii galee. Ijoolleen Dubaay muudii qabatti ijoolleen hin beektu yoo gadaa tokkochaa malee taawwan hin amanin muudii qabatti tuuwwan. Egaa innummaan sunuyyuu jechuun manuma keetti godhaa miire. Inni waan takka waan asirratti qabde geemii beellamaa taphsisuu ta'ee sappoortii gochuu ta'e homaa rakkoon hin jiru naan jedhe naan saalfachiisu inshaallah rabbi san saalfachiisini. Maamman Nuurii kiyya rabbiin addeessa si haa godhu inshaallah. Hamtuu silaalte aduu halaaltu biiznillaahi ilkariimi itti mintala waatillee yoo argite du'aayii sii godhaa jiran dooktorri jedhiin. Hin dhagaan. Daa'imni dabarsaa tabarta amsaasa kallattiitiin nu jala jiran yoo tana taana. Maa yoom dhaqqabanii hiyyeessaa kana dhageeffatanii miittimi. Jazba. Laa waan ati haasoytu nama biraan gayaa bara waraabanii aslii kiyya waan ati haasoytu suuta dhageeffatanii isaan. Maamman Nuurii kiyya kallacha kee humuu hin danda'ini kunoo gurbaan sitti uf kenne si rabbitti kenne idaa namaan irraa kafale naan jedhaara. Anillee si abdadhee gurbaa kana guyyaa qabaara natti jabaadhu ka cinaacha na qabi kaaliin isi bira haa dhaabatu. Aanam jattii garaa dhibbee hin amanu yoo Maamman Nuuriin taate malee beektaa. Tagaraa dibbe baabaa. Isallee harkaan fuutaa godhe. Si huyyuu si salphise. Ammoo namti ramadaana maal gootanatti ol seendetin hin soomanarraa balleessi darabbii jedhi saafi. Yoo miti si qabnu ree. Innuu narraan dalagataa ture barra asii tachi dabarsaa ture habiibii hin beeyna keessa walii beeyna. Amma geemii si haa qabnu barbaadda moo sappoortii barbaadda reeti? Lakki boo amma geemiin taphadhu kaashima sayyoo ta'e malee geemii amma hin deebu. Kaashii amma yoo warrummaan si beeku horis odii kun harka faataa ziyaa sargitti harka namarraa qabaattee warrumaan Dubaay kun faa si bira dhaabate malee amma namni biraa namni sin beekne birrii hin kennaare dhuguma walitti himna waan tokko bar dhugaa walitti mullee bareeda amma diyaasbooraan doolaaruma 50 saafii kenna harkatti wanni namaa badan jedhee doolaara 50 sii kennu hin jiru tokkochi diyaasbooraa. Osoo koyinii 500 illee ta'e garuu geemiidhaan irraa namni waan dhuguma sitti masoba kanan beeku beektaan dhuguma dubbadhee na jibba oofere amma asliin argata keessitti naafellee keessa dhufanii si naa jedhanii. Andi diaspora $50 dolar 50 diaspora tokko dhufee kenne gaafa sappoortii keetii awwaanati barbaade si adabamu. Geemiin amma yoo geemiin miira taate nasiiba wanti riskiidha. Oromolleen sii kennuun mala Amaarilee dhufee namaa kennuun mala like amma gaafa dura abbaan abdii taphate tokko yoo argite Sumaaletu osoo Oromolleen je takka qabatee dhufee farda kana makiinaa kana xiyyaara kana Magdiyyee. Waalaikum salam yenennat. Gadhiisee mo'achis. Gaafa dhiyoo kanaan lammaffaa taphadhu toop irratti namni leenca guuree Oromoo kana uduuba deebisee imaama ta'ee salaachisee argite warra soddaa abbichuuti jechuun. Alaa kulli haal sagantaa anaan hin badinii ani eega asli siin jedhanii Allahumma salli ala Muhammad. Guyyaa akkamiititti sii qabu yoomitti sii qabu guyyaa itti feetatti sii qaba no problem torbaan dhufu keessa mamokkorno guyyaa akkamii boqonnaa qabdaati guyyaan sa'a dheeraati lafa jirtu. Jummarraa qabee amma gartee wiixasaatti ani beesiin jiru. Hai dalagaayyuun qabdu.
No guyyaa lama qabna guyyaa lama kalandarri cufaa waan ta'eef guyyaa lama yoo dalagaa masgiidaa takka gabaabduudha isiin homaa guddaa biisiin hangootu waan ta'eef. Hin salaachiftaa? Laa waa yaani waa tartiiba waan azzafna jechuudha. Ati maaliif nu cinqitaa yoo ishii deemtee harama jalaa lulkee hin fuutee furaan kafaltu? Doktor Baraka duraan harama hin jiru waan xiqqoo achirraa fagaadheera. Harabdicha asitti ol gale galarii akka. Maa bakka miidhuu irraa waraabu nagartanii? Bakka torbaan kamisa dhufu? Thank you. Atamma geemii yoo jennellee beeytaa gadaalleen geemii irratti yaani waan kennuree geemii irratti kenna sii galee waan nu gargaaru. Geemii osoo taate bareedaa amma gadaa yoo leencuma kudhanii dakkasii kenna. Sirraa cuuti. Leenci kudhanii gadaan leenca torba akkana jaha jedhee sanirraan dhabnu mallaqatti yoo deebifne immoo akka sadii fi wayittaati sadii masii darbaanaan jedhee inni sii galee kaashii yoo ta'e. Ookii wanni geete si biraa geettu dhufeellee sii darba akkanumattuu jedhee jira baay'inni. Abbaa barbaadde wajjin achi qabadhu ani waan narraa eegamuun bayaanaan jedheera inni sii galee. Yoo geemillee barbaadde naan jedhee inni garuu kaashii yoo geete akkanumatti bakka hiriyootuma keessatti illee sappoortii goona torbaan kamisa dhufuu bakka dhiisi callama yoo argatte kaashii masii ilaalla rabbi ka hiriyaa godhu inshaalla. Yaa nama akka sanuu waan namaa kennuuf. Viidiyoo hojjetadhu anillee laayif irratti si yaadachiisa torbaan kamisa dhufu. Atillee viidiyoo na hojjedhu kan filis takkitti tan. Doktor atillee hojjedhu. Viidiyoo nuti viidiyoo amma dhaqqabnee hojjennu lafti ramadaana. Torbaan kamisa dhufuu jenne moo kamsaan ka dhufu kanami? Torbaan isaa. Ayyee torbaan isaa tole taate bakka rakkoon qabu. Viidiyoo hojjetadhu halkanii guyyaa akkasii. Anillee riipoosti godha. Ayyee. Ayyee. Tole ayyee inshaallah. Ayyee jabaadhu shulfadhu. Jabaadhu bakka rabbiin sirraa baasu. Abshir. Amiin. Atillee qophaa'e guyyaa isaa waan wayyaa kenne osoo gimmaasha miliyoona illee kennite sargii keessatti deebifna. Inshallah. Ulfaadhu doktor ulfaadha dhugaa rabbiitiin lachuu galatooma hundumti keessanuu warra Abshir abshir. Rabbiin sirraa baasu jabaadhu fi viidiyoo hojjetu. Waan jiruun si bira jabaadhu. Ayyee na ulfaadha. Ishi ayyee na galatooma ishi. Itti himi gadatti illee kaamisatti naa qabe jedhin torbaan kaamisaatitti maammanoo maamma saafi. Abbamatu fi iyya. Ayyee fi. Jabaadhu atifitti jabaadhu. Itti erga rakkoo itti maa. Tole ayyee. Haadha faatee faanne naa hojjetu jedhin viidiyoo isiin lolaa baay'ee qabdi faamilii baay'ee qabdi. Haa ulfaadhu. Amma warra biyya faranjii kana isitti harkaa qaba singiliidhami. Wallahi yaa ulfaadhu guyyaa sii qabanii reenaan jedhaa turte lakkitti mana hojjetti wallahi sibirallee dhaabadheetteerti. Akkaan amma isiin birriin qabdu osoo kuma dhibba takkaa lama darbite. Jabeeffadhu akkas yaa guyyaan kun taru. Laa guyyaa si gargaara jettee lakki isiin doktora guyyaa si haa qabu jabeessi. Si tokkoma amma nama birrii qabu si tokkoma amma doktor biiftuu tana doktor biiftuu illee ni xiqqasho ayyirii Dubaay kana badee akka tokko tokko. Osoo duraan taate waanuma wayyaa. Adam Dubaay kana faayina kun as jala jira. Warra birrii qabu si tokkomaan. Viidiyoo gilee hojjetu taag irratti godhi. Ati tokkomaadha. Viidiyoo gilee hojjetu taag warra irratti gootu sitti hima dhageeffadhu. Doktor Biiftuu haadha faaxee ina Adam Dubaay kana. Allahumma salli ala ammallee kun firiidam. Keddu galgalaatti leenca naa giiftii naa kennaa jiru kana. Ameerikaa keessallee asumaan haadha gahanii fatiyaa yookiin onlaayin jedhamtu nama jabaadduudha. Isinlee akka nu bira dhaabattu amma durallee isin si bira dhaabadha jettee jirti. Haa ulfaattu guyyaa qabadhu naan jettee. Asirraan osoo hin ta'in keessatti namoota akkasii sa'aatii. Ilulleen asumaan haadha gahu kun isin jala jiranii. Indila tanaa walii galteen qabdu badii badii bira dhaabattiire. Namoonni maqaa keessanii. Warra kuma qabu warra Keessaan itti maddu saafii. Keessumaan itti maddu isin dilas mana kiyya kana dhuftu anaa walii galtee akkasuma namoota hundaayyuu ani jechuun maqaa isaanii dhawoo osoo hin taane keessaan dhaqee itti warra Ameerikaa irra Yaa keessaan itti maddu irra caalatti nama asirratti himadhee naa dhufan jettee ofiin abdatteen taa'ini keessaan dhaqee haasofsiisa. Jaarsa ol galchimee jaarsa kana. Baaba Nuuraddiin illee taagiratti godha osoo birrii 50,000 illee sii galche akka biyyaa 200,000 galchu kun birriin garaa nyaatti dhonyi. Baaba Nuuraddiin himatee maqaa isaa? Hin dhufti inshallah. Jaarsa ol galchimee Nuuraddiin maal jedha waan kanarratti maal
بابا نور الدين انقلج أبابو ما كجيبا متا نو بكو إذا إنجارة دوان ما دوه سبنا نفلي غرغرو واقو بيسو بين جبدودا ربي جري مجاكنا برا الأبد والله بالله أتي ما برام دابن أبو والله إن كالديني أصلي والله بالله ما برام دابن نرى أتي مجال سبب كذا نما ولي بوينيا تمامي waa'ee sababaa keessanii dhiisi bakka ignore godhi dagat waa'ee sababaa keessanii mana kan torban kamida dhufuutitti waan qabdaniin itti qophaa'aa hundi keessa warri Dubaay kuno qabnee fi guyyaa bakka qabeef wallahi qabeef rabbuman sodaa viidiyoo hojjedhuuf deemi ammoo torban kamida dhufuutitti kamida dhufuumi torban wallahi hin hojjedhaaf akka ajaa'ibaa kanatti ayye qabeef waati wallahi be careful bira dhaabadhu inkennu barku muudii sitti qabata saafi guddichuma rabbi si alaaffisu kun inkennu ageeffadhu ani kennuuf kennuu dhabuuma osoo hin taane waan keerii nama yaadu maal go'a yaaduun duwwaa yoon kennin maa inshallah homa kennaaf wayyaa harka duwwaa akkasitti gaafa taphalleen dhayne wayyaa akkanuma duwwaa biraa galla ramadaanni akkami ramadaan wallahi bareeda alhamdulillah mee waan ittiin faxarru ergi obboleesso masjida boruu gargaaruuf deeman kanaaf 100 galchi kuma dhibba tokko galchee galchii siin jedhaate Galchi siin jedha. Atiin gaafatta innillee si gaafata. wattu bi kal wallahi nan buusin ida kana amma kun nama gargaara jettee atillee abdattee teettu yoo kuma dhibba tokko galcha jedhee waadaa seenee barana aslii kennisiise jechuufi dhaqee sheekota biratti nuti waan rabbi jecha kennu maal goona asirratti mul'ifanna suuta keessan dalayna mama nur bada يا ولفادا إن شاء الله غافا سني يو أفلا الله غافا مسا والله الله أنا في بابا نور الدين جتشودا إنا فوانا فلنا تنفكاتو ركوم إنا في بابا غرا ولا غنو إلا إنو مكمنا يو إني وان كني نيوما وما ركوم كبو غرا مغبابا إنكن أنا هو بابا سر أنا هو بقى نجات بابا سر أنا جولن دبي هندي كيسانو جبادا أتيوم سرقين كي Inshaallah. Yeroo ati dhufu. بابا سر أنا هو صداقي سادي في إنه صافي Inaafuu بابا baabaan تجارة inaafuu. سر أنا هو بابا نمغاري أستاذ أقرأ طبعا الفتى thank you so much أجنبي جاكيت رالو أنت ونرى ديمي قبل رمضان رجلا Obboleessa Akiraa nagaan buli bakkaan illee sa'aatiin suurii gaheera. أجنبي جاكيت رالو صومرا